قال لنا ترى ربي بلتي ايه برخا سايبه خلنا ندربن جيتين شيناتي وي قالوا هي سنة كسينا عارنين نبرانا الإيسو سبورتيني قلي برقا بيلتي زعزعنا قبدي يمبال ها أوديو تنبرقا سبورتيني قلي برقا بيلتي زعزعنا قبدي هو أنا سكسو ما يا أم بيلا وأنتنا أم بيو ها كذا إيه مين هو نقبض خامني هذا دي بناي كنو مالك لا لا ليش ما نقول أي ديستي واو دي مالك تقول agar temi kono la namni la makuti la bira distin tum garra afoni ko farab bisi amududi ni number ba ko ko tanami هابون وخدمة ديرني obsa fi gadi si kha بيلي بر أبصيا بيلا ko mila ka batiro tunduf tunut da karapu la ko tru ko o ko tani la bira أكم قوتي أجايب سنو زين كسرت بديت لك أجايبها ترى نهات مبريرة كسرت لفاني قوني سنو زوج نهاتي أكم ديوسور رفين مالي أكم قوتي نمانياتي برايامتي مو يفيف نياتي ويبنا جابستي بيني سيساني أنقونا مالتين قداو أرنياتا أراتي نقدسي سجرا أنا موسيه دستي لما قوتو كم تكم كسكوتا سنتلتي يفما في نياتي مو أنت نياتي سجرو نماتي سجلا نياتي دابر إنتي سبقا قراب اللتي يعني هذا خبوني نتيور راقوف نس مسكينة خننت نياتي تكيسني نياتي دنا سنة كم دستي دو قبلاي مسكينة وقم نسنو
Isuutu nyaanni. Ni faraddi. Ni faraddi nama nyaachiste. Nyaateeti. Nyaatteensa. Mucayyoon gara waldatti. Maali namni akkana nama akkam saayimne see akhi. Nama yoo nyaata kophaa nyaatu kan nama wajjin nyaanne nama akkana. Ani har'a taarraa tun bara na ajaa'ibsiistii nyaata akkasii halkan qaatiraarra bullee ayyaan akkamitti akka nama gootiisi. Na ajaa'ibsiiste kana ani arra wanni ila amma sammuuti yakka sana baduutu dide nyaatuma akkasii godhaa bulle kan qammasin hin jiru jettee distii qullaa. Beektooti. Waan akkasii nyaata qaamarraa illee mul'atu maali? Wallee nuu. Nyaata kakattuudhaansa. Akkasii fakkaata. Wayii. Kummata nama hawwatillee rabbi hin godhini. Anganaa kaa. Gana barnoota nu taates janaafis malee gana namoota akka hojii yaa'anii kaa. Barteemi nyaata keenya godhannus keenya ni taphannee akka garaa keenya qofni maaf deemnee nyaannee taphannaa maal taphasanii kalata qabaa'u. Distichi dhiisnee amma mee karaa qonnaa deemnu taarraatti madhiisi tasammuu keessaan immoo badduu mitiiti. Ajaa'ibaati. Garuu deemi. Isii moo? Isiin bar na yaachiste xiqqoo. Garuu waan dhiyaatu ni taateef kaamee dubbita ni hubannaa odeessine inshaAllah. Waa isin nyaatteef waan inni jalaa nyaate adda baafachuu qabna dirqama. Anis waanii qabaduun qaba. Kasafaa ummaa xiqqashoo amma isaanis kottee keetiin firaa dalaga. Keetiin firaa deema. Deemta. Firaan dalaga karama keenyaa miila guyyaa baane haa qoba qabdaa michuu wallee asumas wajjin gale. Ani khamma warra keenyas za'an galuun dhalaan takka za'an qabachuun bareedaadha. Waa feete akkasumas. Ani haa za'an galla. Hayyee nagee hangali deema. Isiin gaggeessaa. Edeemga. Nagee hangali. Wayii geelonni hiyyeessan akkasiin na aaranii na biraan na dhiisanii guutamee akkamumaan tahaa wayimee akkamuma kiyyaan taanammoo. Egaa amma dhiiroo naan nyaatee na seehammoo. Qoonqoo dila sanni fixxena seeniiti nyaadhu dila kana fixxee deemte jaanii na biraa kutan amma qoonqoo dila san eenyuuf fuudheen jaameen eenyumatti himameen. Wayii dhiiroo maaluma na hamatammoo na namatan amma dhiiroo maaluma naan jaanoo haadha garaa naan jetteen na biraa deemte garuu qoonqoof jecha ilmi namaa akkas namaan ni jaajee yaadu garuu mee amma akka hin jaanni bilbilaaf moo hin bilbiluuf laa yoon bilbileef geeleen taasan haadha garaa naan jettee deemte san. Amma yoona jalaa kaastee na arrabsiti dhiiroo na arrabsiti. Wayii mee ammaan bilbilaaf yoona jalaa kaasanii. Arra waan takka waan hin dabarsee jee haasawuu qabu gadda malee waliin nan dabarsee dhufe kun waan takka. Wayii kaasanii kam aaranii jira maalumaan isaan fayyisaa. Khasi yaa buna jalaa khasi maal taatee kaasan halas aaranii jiran jechuudha. Garuu gaafi nyaadheef ittiin beeku waan hin godheef ittiin beeknetti hin aaru na aarsanii jiran isaanis halas yoona jalaan kaasne waan ittiin beeknetti maaliif hin aaru yoona jalaan kaasne dantaa isaaniiti. Kanuma garuu distii lameen san fuudhee qoonqoo san nyaatee akkasitti uwwisee naaf fidasaniitu wallaahi ajaa'iba natti hojjiran maaliif akkanaan beekon dhiiroo maalumaaf wanni kun hundi maaliif na qunnamti geelotu himma hiyyasanii hojjooliin na aarsuudhaaf dhiisime. Hayyee ani teenya. Koleessa kiyya dhuftee? Nagaa. Nagaa ta'e. Fayyaa. Fayyaa. Maali hoguma taa'u jirtaa? Hogumaan taa'u jiraa. Akkam? Nagaa. Taate maa akka yaaddoyta? Lakki nagayamaan qabaarra xiqqishoo waan mashkuula na godhe takkaa jira biizii ta'eetiin xiqqishoo kan mattaa'ee kophaa yaadda'u jira. Maal taate naa himi obboleessa kee odoon an jiru rakkatta addunyaa tanarratti naasiif jira banaay. Obboleettiti maaliif akkana yaaddoyta san maali rakkoo jira odoon an obboleessa keessii jiru naa himi rakkoo jirtu maal taate? Waan taane xiqqishoo akkanumatti mashkuula ta'ee biizii ta'e akkanumatti xiqqishoo akkanuma kophaa taa'u fadheetumaan kophaa taa'u jira. Maal isa rakkina keenyaa ibsi gaa'e rakkoo jirtu naan ibsitu an obboleessa keetti obboleessa keetti irraa waaduu ibsita maal taate? Bararraa ifiifuu yaa obboleessa kiyya bar wanniin sii mudee. Qoonni namaan na bilbilu jira. Namaa sii bilbile. Hello. Hayyee. Akkam nagaa? Awoo nagaan qabaati. Awarraatti isa jirta awarraan tirlaa fooniin garaaf dhukkubsine saayiba keessa dhibeeytaami.
foon imalmaanaa nyaateeti amma mana hakimaa jiraa'u. Hayeeba maal jette saa foon maali bikka du'aa hiddeeyta ammoo maali? Eeysaa nyaatanoo? Awa du'aa maal haasofte darra takka ta'if dagattee laaddistii nyaatu guuttee teessusan jala hanneeti nyaanni. Jette saa eeysaa hattan distii? Alawaada namaa seentammoo? Ta'eef irraanfatte takka eessatti? Bakka bashannanaa sana kaa'oo bakka bashannanaa dirree guddoo sana. Hayi bikka bashannanaatti boo maali isin ammallee qaanfattanii isaa namni nyaata bilchaate fa'aa akkamitti hatee nyaata boo? Woy xiqqollee qaanfadhaa obboleettii hin qabdanii dhalaa jalaa waannee nyaannee gizeettan xiqqollee qaanfattu. Ajaa'ibuma garuu isin ammallee sirroonni jechuu akkasuma jirtanii. Nageetti rabbi haafiyyuu bo'anii gartee haqa namaatiin boo keessa maaltu naan geeme kaniin dhufee laaluuti nageetti. Awwan jiraami jidduu tana bara ispoortii eegalleetti beelmaa obsuun hin dandeenyu. Tanaaf jalaa nyaanne obboleettii taatus ni qabnaatti bakki nyaataa kun obboleettii beekaa miti saayibii. Nageetti gaafala soo saayiba kiyya eegaatti ilaalle anaa dhaqee kaniina boqoqaa naa bitaafi. Hayyee anaan teenya. Mee isa barsii waanaa himuu deemu nu jidduu seenee kuni. Arra wanni ana mudatee fi wanni saayiboonni keessi haasoo jiran warra akkami warri kanaati saayiboota hattuu qabda. Akkami gizeettu naaf hin galle maali wanni si mudatee wanni haasoo jiru bartanneen ijoollee baala geedhaatu bar nama jalaa distii anne maal ijee haasoo jira maali wanni si mudatee ati? Arra na mudatee fi wanni amma ati haasoo jirtu hin beeku gosuma takka natti taatee maalti hin beeku. Akkamsa gosoota akka natti fakkeessu jirtu amee adda naa baasi. Maaliin adda sii baasa waluma fakkaatti mana qunnamee fi wanni isaan haasoo jiran akkuma tokko akkamisa mooniif naf fakkaatti. Wanni hannee jechuun jiran kun si jala hatanii du'a. Anarraan tana bikka bashannanaatiin geelota xiyyaa hojii deemaa jee ganamarra manaan baane. Manaa beetiin ture achi kumaan dhaqeetti geelota xiyyaa wajjiin osuma bashannanu jiru geelonni xiyyaa. Qoonqoo kaayanii na bira taa'ii eegi ni taphannaan jaanii na biraa kutan. Gizee na biraa kutan geelonni xiyya lamaan haa jeetiin anis taphachuu fadeeti bas isaan qaanfaddeetiin taa'iiti nu eeginaan jennaan. Haya khalaas jee isaa irraa qaanfadhee qoonqoo bira taa'u jira. An qalbiin tiyya isaan bira na jirti akka anis taphachuu fadeetiin duudeetti galee taa'u jira. Qoonqoo nama kanaaf fuudhee nama saniif fuudhee distii duwwatti hin dhufee. Wanni kun duba waliin fakkaatu jettee yaaddamu akkam jettee yaaddaati bika kanatti. Odoo jaanii har'aan tana anumaa seenanii. Ayyee hanaan ni beeytaati amma yoo agarte ijoollee san. An hin beekan. Ijoollee isatti hin beekan distuma duwwaadhaa gisee geelonni kiyya dhufanii qoonqoon nyaanna jaanii qoonqoo an barbaadee rifadhee gisee ol ka'ee asichi fifiigu distii qullumatti hin harkee distii sanuu abbaa kanaaf fuudhan isaanittiin qalbiin hawwilamtee jirti maaltiin quba qaba. Isaan jaanina garreeti. Isaan jaanina garreen nam tokko illee una garreen. Isaan maal dhufee qoonqoo nyaannaa dadhabnee naan jaanii dhufanii rifadhee gisee lafarraa utaal wanni takka hin jirtu distii qullatti dhufa. Geelonni kiyyallee narra sababa sanitti tagaraa bal'attu nyaadhuu siin nyaatee qoonqoo diila sana fixxee jaanii naarrabsanii na biraa kutaniitiin arra kana kophaa kiyya taa'ee gaddu jira itti bilbileellee bilbila na jalaa hin kaasan bilaammaan tanaa. Sababa kanaatiin jechuu an tanaaf jecha duba waan hin nyaaddeef itti hin beekne godheef itti hin beekneef arrafamuun qabaan. Qoy narra dhiiseeti naaf beekaafiiti. Hedduu tanaafin akkana gaddee kophaa kiyya taa'u jira narra eegi ganamaatu. Ati hin beekne isaan si beekuun oolan. Anaan teenya. Humaata akkan gaddiniiti. Geelota keetiis warra si arrabsees ammaan tana bilbiliiti akka as dhufan naa yaame. Gizee isaan dhufan anis warra gartee ammanatti haasoo jiru san bilbileetii yaama haa dhufanii isaanis haqaa harkanii naa yaame ammaan tana bilbilii dafi. Na jalaan kaasanii bilbila silaa na jalaa kaasanii dilirree fuutiin itti bilbilu jira si dura itti bilbilee na jalaan kaasan aareetiin firraa dhiisee yoo. Bilbila keessi jalaa kaasuu didanii takka hoo kiyya kanaan itti bilbili yoo bilbila keessi jalaa kaasuu didan ammaan tana itti bilbili yoo isaan ammoo si jalaa kaasuu baatan an deemeetiin isaanis manuma qabee fidaa'u hayi. Odoon an jiru obboleetiitti yaarrabsanii. Maalittiin beeka isaanis osoo hubatiin osoo akkana maal taate akkana osoo ittiin jiru qoonqoon agarreejee osoo rifadhee asichi fiiguuti naarrabsanii na biraa kutanii mi'oo inni jalaa kaasan kaa bilbila keetiin ittiin bilbila. Itti bilbilee malee. Jira. Meeyoo kaaste. Hin kaastu. Aloo?
Asiinis suma bee maali gaa bilbila keessa jala kaasuu dinnaan kana bilbilta arrakkatti ala nu galchite beektu gaa gabuu nu hojjete gabuu nu galchite bakka silaattee aanura maal feetamee mara kootee dafii ibsa dorra yeroo siif hin qabu wali. bar ati xiyyaanna jala kaasuu dinnaan qobboleessa xiyyaatiin si bilbilli qobboleessa xiyyaati yoo hiriyaa dhugaa san taane ayyaanittis bilbiliiti dafiiti koottaa hayni ba'uuf deemaati dhageesse. Hayyee isiniin eegaa. Inumaa hayni bee hettiisa haqa maaltu beediiru mee ayyaanittiin bilbilaus haa wallee waan haaree qabdiin isaanii da'innaan maanta egaa hiriyaa dhugaa itti gaa hiriyaadha nutiin kun kamiin godhatteeti gaa numa da'innaa akkasii ilaallu. Haloo habiibati ayyaan akkin jeeti ammaan tana dafiiti mana hanaanitti hootu tamaa machi wala garraa hayni boof deemanuma itti ana qabuu deemu na garree mee da'innituma laallaa haa walleen waan goote san dhiifamu nu gaafachuu deemtiin isaa qacellutti achitti olaa agarru tamaa hayyee nageetti ammaan tanaa kun oboo deema hayyee meenuma yaaniin laallaa akkuma kanaa. Ni dhufna jaani? Ni dhufna jaani. Ani isattiin bilbilaa qoy. Hello? Hello. Ay maali gaani sheeroo itti mucaalaa leenaan. Tiraamna irra bilbilte. Barka saahiba kanan darban jeetiin sheenaati. Bikkattiin hin beekne beeytaa bikkanni jiru mana hakimaa saniiti. Hoottumee wajji dhayinaati haa sin egaa ammaan tana dafii hoottu. Ayyee manuuf. Maal jettisa? Seenaa tattaa. Taa keessatti ol kaa'aa. Taa. Asumaan ta'e Taa isin. nutuun turre xiqqoo deemna. Ana siin taa. Faddaa taa tolfaddaa. Tolfannee bar. Taa. Si gaatattaaga. Ganamaanuu tolfannee jirraani. Tolfadda. Akka haaraan qabdanii hin beekaatiin haarinaayi hedduu. Waa hunda irra waliin geenya. Maali gaa fardii nama jarjara kanaaf akka nu fiddeefanis barnoota dhiisee isii ta'an oggusna biraa gabbaata illee haareetti itti bilbilee yaameetiin karaa waliin dhufnee waliin dhufne maali fardii nuti mi'aan. Fardiin nuti si yaamneef beeytaa arraan tana xiqqoo obboleettii tiyyatti waan aartanii jecha waan isin itti aartanii deemtan sanii gartee akka isiin badii isinitti balleessitee fudhattanii isin itti mufattanii fardii isin yaamneef mee walumaan laallaa xiqqoo obsaayi. Eenyu waa dhufnee qoy? Isaan dhufeensa. Qoy haasatatti. Awwaama akkana laata tasaabii. Si dhufe? Ana bar. Seen. Ana. Uumaan keenya. Eeyaa qabdaani? Fayya fayya. Nageema? Nagee. Nama hirtaati? Numaan jira. Seeni ta'i. Numaan jira. Maaliif rifatta? Ta'i. Ta'i kaawwa? Wajji aanaa kottaa hime? Maal? Taa'in jeemaa garagalta maal taate? Boosiin baanaa bara. Safuu. Wayi safuu. Dhagee maa fuula qaqqabatta gizee akkasitti waan namaa hattee nyaattu sanuun qaanfanneeti. Taa'ime ni beeytaanii isaan kana laalimee sirriitti fuula kee gadhiisiiti. Eessan nu beeka. Nagarri takkaan. Honnoo isin hin beeytanii isaa naatu beeka. Gartee hattuun distii san isa honnoo akka distii nyaatee obboleettii tiyya maqaa isiitiin komattanii arrabsitan san isa kana garagalii taa'e. Distii. Kana akkas nu godhe. Ati nyaanne jechuudha. Agartanii mi hayni bee jira. Ammaan hin nyaata. Yoo nyaadee silaasitti siyaama. Agartanii mi hayni bee. Gattaa'e. Hattuu distii obboleettii tiyya osoo nan jiruu maqaa arrabsite. Himi akkatti fuutee honnoo dhageeffadhaa isinis. Himi. Barra beeloneetuma fuune isiinis if dagatteeti karaa jenneetuma fuunee nyaanne nuti. Mukunoo saayibni kiyyaa'uu dhukkubeetti wanni haraamaatti dhiifama nu godha. Beelonee nyaanne beektaa wanni caambar nyaatee hangam takka gaagararraa akima ciisaa jiran maantana. Bara kuma Oromootiin dhiifama nu godha. Oromoon dur jirtii qoonqoo bilchaattee waliin qusattii fi nu jala haattee nyaata nu wajji gatteessee ilma Oromoo tokko silaa nyaatteewu rakkoota akka qabu natti hin fakkaatu. Micoota nageelee teenyaa fi hiriyaa teenyaallee waliin dhorkiteen isin.
arrabsinee dhiifama nu godhi yaa obboleessi teenya. Andi Hanqasi godhatanii illee dhiifama. Dhiifama jennee jirra. Halalli keessaati dhiifama. Dhiifama jenni kanyaa. Dhiifama Sheexaanuma ilma Oromooti ati Ilma Oromooti rakkoo takka hin qabu. Yoo beeloftan nama Oromoo takka gaafattanii nyaachuun. Dembo deemsaas galchiiti. Kanyaa. Way kaanii. Snoop Dogg.